Buufanni xiyyaara idil addunyaa guddina tumsaa naqamtee eebbifamuun hojii eegaleetii jira. Naannoo Oromiyaatti piroojektota 31,167 qarshii biliyoona 110.9 ijaaramaa jiran keessaa harki caalaan xumuramanii tajaajilaaf qophii ta'uun ibsameetii jira. Ministeerri muummee Israa'el kaabinee waraanaa biyyattii diigan. Harka fuunee kam jirtu jaalatamoo daawwattoota keenya bakka irraa nu daawwachaa jirtan maratti nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haa dhaqqabu. Waliif TV irraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya. Oduu waliin aanaa Saantii Mahammadii hanga xumuraatti nu faana tura. Buufanni xiyyaara idil addunyaa guddina tumsaa naqamtee eebbifamuudhaan hojii eegaleetii jira. Gabaasa kominikeeshinii magaalaa naqamtee kennaa darajjee akka taanutti isin biraan geessi. Buufanni xiyyaaraa idil addunyaa naqamtee jiila afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoon durfamuun eebbifamuun ifatti hojii balallii eegaleera. Buufanni xiyyaaraa kun gaaffii uummata Wallaggaa yeroo dheeraa kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessaa bakka aangoonni naannoo Oromiyaa fi Federaalaa argamanitti moggaasa maqaa guddinaa tumsaa jedhamuun eebbifamee hojii jalqabee jira. Eebba buufata xiyyaaraa kana irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Tulluu mootummaan piroojektota hojiin isaanii harkifachuun gaaffilee uummataa ta'an ariitiin xumursiisuun irratti kan argamu ta'uu himaniiru. Guyyaarraa piroojeektii seena qabeessa buufata xiyyaaraa guddinaa tumsaa yeroo eebbifamu uummanni Naqamtee fi naannoo ishee uummata Wallaggaatiif uummata yeroo jalqabaatiif xiyyaara balallisuudhaan uummata beekamu kanaaf faayidaa dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa inni qabu olaanaan. Kanaafu ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammannee siniin jechuun barbaada. Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummataa deebisuuf hojiilee misoomaa hedduuf xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jiraachuu himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummata keenyaa deebisuuf hojii baay'ee hojjetaa. Piroojektota asiin dura calqabaman hidha guddicha haaromsaa dabalatee bakka isaan du'anii kaafnee lubbuu itti horree buufata xiyyaara guddinaa tumsaa dabalatee yeroo ammaa kana eebbaaf qaqqabanii jiru. Kun akkanaan hin dhufu. Akka lixa Oromiyaa qofatti piroojektota 2,400 bara baranaa qofa hojiirra jira. Kana keessaa piroojektonni 2,000 Wallagga Arfanii fi magaalaa Naqamteef Najjoo dabalatee yeroo gabaabaa keessatti eebbaaf kan qaqqaban ta'uu isaa carraa kanaan kaasuu barbaada. Rakkoon nageenyaa hojii piroojeektii kennu nu daangessuu hin dandeenye. Hojii gaggeessaa olaanaa daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo daandiin qilleensa Itoophiyaa kan magaalaa Naqamtee kana dabalatee bakka balallii isaa 21 gahatee akka jiru himuun hojii ijaarsa piroojeektii kanaafis birriin biliyoona 1.1 baasii ta'uu himaniiru. ከአዲስ አበባ ወደ ነቀምቴ ከተማ አዲስ መደበኛ የአውሮፕላን በረራ በመጀመሩ የተሰማውን ታላቅ ደስታ እየገለጽ daandiin qilleensa Itoophiyaa guyyaarraa Finfinneedhaa gara Naqamteetti balaliilee haaraa jalqabuu isaa gammachuu guddaanatti dhaga'ame ibsuun jiraattota magaalaa Naqamtee fi naannoo isheetiin baga gammaddan jedha. Balallii haaraan kun gara Naqamteetti eegaluun isaa hawaasa naannichaaf faayidaa olaanaa kan qabudha. Daldaalli fi investimentiin naannichatti akka babal'atu ni gargaara. Walumaa galatti balalliin eegaluun isaa kun guddina dinagdee naannichaa ni gargaara. Walitti hidhamiinsa hawaasa dinagdees ni cimsa. Buufanni xiyyaaraa Naqamtee irra eebbifamuun hojii eegale kunis birrii biliyoona 1.1 kan ijaarame yoo ta'u baasii ijaarsa isaas kan taasise ministeera maallaqaa fi dinagdee Itoophiyaati. የግንባታ ወጪው የተሸፈነው በኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስቴር ነው። Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo sirna eebbaa fi hojii jalqabsiisuu buufata xiyyaaraa kana irratti argamuun mootummaan badhaadhina milkeessuuf karaa qorannoo irratti hundaa'ee fi teeknooloojiin deeggarameen bu'uuraalee daandii adda addaa diriirsuu fi bakka ga'umsaa daandii qilleensaa biyya keessaa babal'isaa jira jedhaniiru. የዚህ አየር ማረፊያ ተጠናቆ ስራ መጀመር buufanni xiyyaaraa kun xumuramee hojii eegaluun handhuura Wallaggaa kan taate magaalaa Naqamteetti injifannoo yeroo himnu
waan dagatamuu hin qabne tokko akka jiru isi yaadachiisuun barbaada. Hayyoota baay'ee fi hooggantoota baay'ee kan oomishte Wallaggaan cunqursan yeroo babal'atetti dhiibbaalee fi daangaa garaagaraa dandamachuun barnoota ammayyaa fi hafuuraan milkaa'ina guddaa kan gonfatan naannoo isaanii irra darbuun lammiilee Itoophiyaa cunqurfaman biroof illee bilisummaa isaaniif kan qabsaanidha. ፋና ወጊ ታጋይ ምሁራን ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ namoonni guyyaa eebbaa buufata xiyyaara kanaa irratti argaman tokko tokkos daandiin qilleensaa kun hojii jalqabuu isaatti gammadu ibsaniiru. Uummanni Wallaggaa dhimma isaa raawwachuudhaaf illee waan tokko bukkeen qabu waan ta'eef gaaffii guddaadha. Ani gammachuu guddaatu har'a dirreen xiyyaara kun asitti jalqabuu isaa gammachuu guddaan itti dhaga'ame. Guyyaa irraa akka kootti gammachuu guddaadha kanan qabu. Buufanni xiyyaaraa kun hawwii uummata Wallaggaa ture jechuudha. Xumura irrattis milkaa'ina hojii ijaarsa piroojeektii kanaaf tumsa taasisaniif beekamtiin kennameera. Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa sosochiin Itoophiyaa qulqulluu hawaasa fayya buleessa horachuudhaaf tattaaffii taasifamu hundumaa kan deeggarudha jedhan. Sosochiin Itoophiyaa qulqulluu hawaasa fayya buleessa horachuuf tattaaffii taasifamu baay'ee kan deeggaruu fi kan si'oomsu ta'uu Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa beeksisaniiti jiru. Ministeerri Muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmad dhiyeenya sosochii Itoophiyaa qulqulluu jalqabsiisuun isaanii ni yaadatama. Hojiin kun hawaasni karaa kabajaa qabuun akka taasifamu taasisuuf kan kaayyeeffate yoo ta'u, mana fincaanii ammayyaa ijaaruunis kan jalqabamedha. Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa erga sosochiin Itoophiyaa qulqulluu jalqabame naannoo dhaabbilee fayyaa naannoo qulqulluu taasisuuf sosochiin jalqabamuu himaniiti jiru. Sosochiin Itoophiyaa qulqulluu hojii Ministeerri Fayyaa hawaasa fayya buleessa horachuuf taasisuu baay'ee kan deeggaruu fi kan si'oomsu ta'us himaniiti jiru. Naannoo qulqulluu uumuun hammi lammiileen dhukkuba ofirraa ittisan akka dabalu kan taasisudhas jedhaniiti jiru. Naannoo Oromiyaatti piroojektota 31,167 qarshii biliyoona 110.6 ijaaramaa jiran keessaa harki irra caalaan xumuramanii tajaajilaaf qophii ta'uun isaanii ibsame. Liyaa Taaddasaa dabalata qabdi. Naannoo Oromiyaatti piroojektonni garaagaraa rakkoo hawaasaa furan 31,167 qarshii biliyoona 110.9 ijaaramaa jiran keessaa piroojektonni 20,664 qarshii biliyoona 79 ijaaramanii xumuraman eebbaaf qophaa'uu isaanii pireezidaantii itti aanaan naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii ibsa miidiyaaleef kennaniin ibsanii jiru. Akka obbo Awwaluun jedhanitti mootummaan naannichaa rakkoo hawaas dinagdee hawaasichaa furuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsuun dheebuu hawaasaa gama bu'uuraalee misoomaatiin jiru furuuf piroojektonni garaagaraa ijaaramaa turan xumuramanii eebbaaf qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Bara naaqof piroojektota gaaffii hawaasa keenyaa deebisuu danda'an jennee karoorfannee hojjechaa turre baay'inni isaanii 31,167 ta'a. Qarshiitti immoo geeddaramu qarshii biliyoona 100 fi biliyoona 10.9 kan ta'uun Oromiyaa keessatti hojjetamaa turedha. Piroojektonni ijaaramaa jiran keessaa 15,403 mootummaan yoo ta'u 15,223 immoo humna walootiin ta'uusaa ibsaniiru. Piroojektonni kunniin mootummaadhaan piroojektota 15,403 qarshiitti immoo yoo herreegaman biliyoona 84.8 kan ta'u mootummaadhaan kan hojjetaman jechuudha. Keenyaaf bu'uura boruu manneen barnoota 4,500 hojjenne. Kana humna walootiin hojjenne. Akkana jechuudha. Humna hawaasa keenyaatiin piroojektota hojjetaman yoo jennu kunis piroojektota 15,233 qarshiitti immoo yoo herreegnu biliyoona 17.8 kan ta'u humna hawaasa keenyaatiin piroojektota hojjetaman. Dheebuu hawaasni misoomaaf qabu galmaan ga'uuf mootummaan naannichaa rakkoo uumamaa fi namtolchee dandamannee fedhii hawaasaa galmaan ga'uuf hojjechaa jirras jechuun obbo Awwaluun himaniiti jiru. Piroojeektiin kunniin ariitiin qulqullinaan baay'inaan raawwatamanii tajaajilaaf kan qophaa'an ta'uu ibsanii bakkee rakkoon nageenyaa jiruttis mootummaan kutannoon irratti hojjechaa jira jedhanii jiru. Piroojektonni ijaaramaa jiran kunniin hawaasa miliyoona 35 ol kan tajaajilu ta'uu ibsuun piroojektonni ijaaraman kun kan isaa ta'uu baree hawaasni kunuunsa itti fayyadamuu akka qabus obbo Awwaluun dhaamaniiti jiru. Manneen barnootaa lakkoofsaan 41 ta'an ulaagaa hin guuttanne jedhamuun hayyamni isaanii haqameeti jira. Ulaagaa hin guunne kan jedhaman eeyyamni manneen barnootaa 41 haqamu abbaan taayitaa to'annoo qulqullina leenjii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira.
Abbaan taayitichaa bara barnootaa bara 2017tti barattoota galmeessuun manneen barnootaa barsiisuu danda'anii fi kanneen ayyamni isaanii haqame ifoomseetii jira. Manneen barnootaa galmeessuun barsiisuu danda'an 1332f eeyyamni kennamuunis ibsameetii jira. Kanneen keessaa 43 fedhii isaaniitiin itti fufuu waan hin dandeenyeef eeyyamni isaanii haqamuu beeksisuu ragaan abbaa taayitichaa irraa argame ni mul'isa. Akkasumas manneen barnootaa 150 dhimmi isaanii adeemsarra jiraachuu fuulduratti kan ibsamu ta'uu eerameetii jira. Manneen barnootaa 40 takka ammoo imaammataa fi sadarkaa barnootaa waan hin guunneef eeyyamni isaanii haqamus beeksiseetii jira. Oduu biyya alaatiin ministeerri muummee Israa'el kaabinee waraana biyyattii diigan. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun kaabinee waraana biyyattii diiguun isaanii ibsame. Ministeerri kaabinee waraana Israa'el Beenii Gaantiis aangoo gadi lakkisuu hordofee Beniyaamin Netanyahuun tarkaanfii kana fudhachuu eeraniiti jiru. Murteen kun kaabineen siyaasaa fi nageenyaa dhimmicha irratti erga mari'atee booda murtoo darbe ta'us Aljaziiraan gabaaseeti jira. Yeroo dhiyootti kaabineen haaraan ni hundaa'as jedhamee eegama. Egaan jaalatamoo daawwattoota keenya oduuleen waliif TV irraa sa'aatii kanaaf isinii qabannee kan hagaammaa turanii oduu waliin ana Saantii Mahammadiin ture qophiilee waliif TV hafan itti fufuu turtii gaarii.